Abbaa fi haadha caalaa dhala ofiitti eenyuyyuu hin aanu. Taateen tibbana godina Baaleetti raawwate garuu amantaa kana shakkii keessa kan galchedha. Ajjechaa sukkanneessaa daa'imman 2 irratti raawwateen hawaasni ganda maddaa aanaa madda walaabuu keessa jiraatan rifannaa keessa jiru. Yakka hammeenyaan raawwatame kana hordofee manni murtii godinichaa yakkamaa kana irratti murtee du'aa dabarseera. Ammayyuu taanaa waan ta'e kana irratti abbaa alangaa godina Baalee obbo Kadir Abdaa dubbiseera. Himatamaan Muhammad Abdurrahman jedhamu aanaa madda walaabuu ganda maddaa keessatti ijoollee isaa 2 tokko maqaan isaa Zaid Muhammad jedhama. Umriin isaa waggaa 7 kan ta'e. Inni lammaffaan Araarsoo Muhammad kan jedhamu umriin isaa waggaa 6 kan ta'e. Loonii fi re'ee wajji teeksina jedhee ijoollee lamaanuu fuudhee mana bahani. Erga bahee booda ilma isaa ka jalqabaa kana isa waggaa 7 ta'e kana qottoodhaan yeroo 2 erga rukutee inni kufeen booda boolla awwaal diigessaa yookiin awwaaloo jedhamu keessatti gatee jechuudha. Itti aansuudhaanis mucaa isa lammaffaa kana kan umriin isaa waggaa 6 ta'e kana osoo ajjeesuun lubbuudhaan akkuma jirutti mataa gadi deebisee boolla awwaal diigessaa kanatti ijoollee lamaanuu boolla tokko keessatti gatuudhaan isa tokko ajjeesee isa tokko ammoo osoo lubbuudhaan jiru biyyee itti uffisee haala dararaatiin akka lubbuun isaanii darbu taasisee kana booda gara manaatti deebi'ee haadha manaa isaatiin ijoollee of biraa dhabee looniif re'ee malee ijoollee bakka buute dhabee jedhee odeeffannoo kanatti hima. Achi booda dhimmi kun hawaasas qaqqabee gurra hawaasaa bu'ee uummanni barbaaduu jalqabee jechuudha. Osuma barbaadan naannoo ijoollee itti awwaale kana nagaan karaa san akka namni hin godhe dhorkaa ture jechaadha himatamaan kun. Hawaasni shakkee naannoo san deemee yeroo laalu baay'ee barbaadaa erga turan booda gaafa guyyaa 2/5/2015 kan reeffi daa'immanii argame guyyaa 7 booda jechuudha. Ilma isaas tokko ajjeese tokko immoo jiraadhuma awwaalee. Tokko ajjeeseeti tokko jiraa awwaalee. Egaa kana booda gaafa poolisii fi abbaan alangaa achitti qoratan jecha amantaa kennee anumatu ajjeese jedhee haala itti ajjeese hunda isaa tokko lamaan lafa kaa'ee jechuudha. Dhimma kana galmee kana erga nuuf dhiyaateen booda laallee keewwata jalatti himatamuu qabu jalatti akkaataa seera yakkaa bara 1996 bahe keewwata 539 muraa tokko jalatti yakka ajjechaa cimaa lubbuu namaa irratti raawwachuutiin himanni irratti banamee mana murtii olaanaa godina Baaleetiif dhiyeessinee jechuudha. Kana booda manni murtii olaanaa godina Baalee himannaa ofitti fuudhee shakkamaadhaaf erga dubbiseen booda shakkamaan himannaa abbaan alangaa godinaa irratti dhiyeesse kana hambifannoo tokkoon ala guutumaan guutuutti hin amane abbaan alangaatis yaada itti kenneen himatamaan amaneera waan ta'eef ragaa dhagahuun osoo hin barbaachisiin murtiin akka itti nuuf kennamu kan jedhu yaada itti kennine. Achi booda bu'uuruma kanaan manni murtii balleessummaa keewwata ittiin himanni jalatti erga kenneen booda haala yakka raawwii akka kanaa ilaaluudhaan murtii adabbii du'aa filatee himatamaa kanarratti guyyaa kaleessa murtii adabbii du'aa kana murteessee jira jechuudha. Murtiin du'aa kun raawwatamaa? Tole yeroo ammaa kanatti qabatamaa haala biyya keenyaatiin gaafa ilaallu seerri akka murtii du'aa kana of keessatti hammatee jira. Haa ta'u raawwii isaa gaafa ilaallu yeroo tokko darbee murtiin du'aa kun murtaa'a. Tarii sadarkaa idil addunyaatti konveeshinoonni yookiin ammoo waliigalteen biyyoonni mallatteessan jiru jechaadha murtii adabbii du'aa akka hin raawwanne kan daangessanii. Inni kun meebii dhiibbaa ta'uu danda'a. Kanarraa kanaaf seerri biyya keenyaa murtii du'aa kanaaf beekamtii kenneera waan ta'eef raawwatamuu danda'a abdii jedhu san qabna jechaadha. Dhaggeeffattoota keenya amma odeessaalee gaggabaaboon simbiraan ga'a. Ministeerri muummee Abiy Ahmed bakka Dr. Yennaa Gardassee bulchaa baankii biyyaalessaa gochuun obbo Maammoo Miratuu muudaniiru. Akka waajjirri ministeera muummee beeksisetti Alamuu Simee ministeera geejjibaa fi loojistiikii, Habtaamuu Tagany ministeera albuudaa, Girmaa Amantee ammoo ministeera qonnaa ta'uun muudamaniiru. Humni waraanaa biyyaalessaa Somaaliyaa fi hidhattoonni gartuu Al-Shabaab torban tokko keessatti yeroo lammataaf magaalaa Gal'aad to'achuuf wallolaniiru. Wixata darbeerra humni mootummaa hidhattoota Al-Shabaab injifachuun magaalattii keessaa baasanii kan turan ta'us har'a jimaata ganama garuu hidhattoonni Al-Shabaab magaalattii weeraruun deebisanii to'achuu isaanii ibsaniiru. Seera Liyoon mirga dubartootaa fooyyessuuf jecha seera haaraa hojiin dhuunfaa fi mootummaa % 30 ta'uu dubartootaaf qabamuu qaba jedhu baaseera. Mootummaan akka jedhutti seerri kun bakka hojii hojjettoota 25 ol qaban hunda kan ilaallatu yoo ta'u, qacartoonni seera kana hin eegne adabbii maallaqaa hanga $2,500 fi darbeeyyuu hidhaan adabamuu ni danda'u jedheera. Miseensi paarlaamaa paartii Riippaabilikaanotaa tokko maallaqa miseensi waraanaa fi qaama miidhamaan tokko yaalii saree isaatiif walitti qabatee waliin dha'ee jedhamuun himatameera. Joorji Saantos himata irratti dhiyaate soba jechuun kan haale yoo ta'u
Maanguddoon miseensa waraanaa ture kun saree isaa dhibee kaansariin hubame yaalchisuuf jecha karaa GoFundMeen maallaqa walitti qabatee akka ture gabaafameera. Qoonsilaan Naayijeeriyaa Afrikaa Kibbaa magaalaa Johannesburgitti argamu roobii darbee sababa kaffaltiin kaffalli jedhuun erga humni ibsaa addaan citee tureetii har'a deebifameera. Qoonsilaan kun gatii ibsaa doolaara 23,000 ta'uu hin kaffaliin akka ture erga tureetii booda har'a deebifame. Lammiileen Itoophiyaa godaannii Liibiyaa jiran irra deddeebiin dararri hamaa nurra ga'a jechuun komii isaanii ni dhageessisu. Dhiyeenyas waajjira mootummoota gamtoomanii fuulduratti hiriira ba'uun godaantonni kun miidhaa nurra ga'a jedhan ibsachuuf yaalaniiru. Liibiyaatti erga godaantee gara waggaa 5 ta'uu kan himtu Samiiraan mana kireeffachuu irraa eegalee hanga tajaajila fayyaa argachuutti rakkoo keessa akka jiran BBC'tti himteetti. Nama 10 nama 20 akkasii walitti dhufnee saniinuu dallaalaa kennee mana qabannee mana kireeffannee okkoteenus jirrutti ji'aan akka namaa dhufanii nurraa fudhatu budii 15 20 akkanatti dhufaa mana kafalaa yookaan gadhiisan irraa baay'anii yoo yaada kanas fuunee karaa yoo inni itti deebisnu waan tokko isinii godhuu hin dandeenyu yoo safoodhaa deemtan deemaa hin deemtan taanaan amma poolisa isinitti ergina nu kalaas nuti kan beeknu waraqaa namaa baasuu qofaa. Waraqaa baasnee maal goona yoo mirgi keenya waraqaa kanaan nuun eeggamne waraqaan harka qabannee faayidaan isaa maali? Hojennu nuti mana itti nama kassasanii miti asitti dhuftanii nutti hiikan nurraa deemaadha. Mirgi keenya nuuf haa eeggamuu nuti as keessatti gaafii hin qabnu. Kan nu qabnu isinii. Kanaafuyyuu mirga keenya nuuf haa eeggamu jennee hoo nuti gaafannu intumanii ijoollee mee wargaa jiraattan yeroo tokko baay'ee namoonni miidhaman namni caccabee jira. Kan du'e hin jira. Kadammooti iyyuu makiinaan osoo nuti karaa irraas jechuu warraaquu makiinaan dhahee nu afoo hojjeessatu jira. Dhukkubsatee yaala dhabee baay'ee miidhamanii kan dhumanii jira. Ani ofii kiyyatti yeroo sanitti ulfaa yaala dhabee maal jedhee sitti himuu hin danda'u. Baay'ee miidhaa hedduu irra gahee ilmoon koo hanga ammaatti dhukkubsatti kan dhalattellee. Namoonni dhukkubsate keessa yaala argachuu hin dandeenyu. Kanarra deemnee nagaan galuu hin dandeenyu. Mirgi keenya baay'ee sarbamutti jira. Baqataan Itoophiyaa jedhame as keessa waraqaa UN irraa fudhannu malee waraqichaan fayyadamaa hin jirru waa tokkoyyuu. Waraqaa sana yoo qabaattan iyyuu badaa jijjiirama hin finne jechaadha. Inuma fayyadu jara birattis nu fayyadu karaa biraattis nu fayyadu waraqaa. Amma keella jira keerraa kana dabarfachuudhaaf wanni nu qabnu waraqaa paaspoortii hin qabnu waraqaa kana yoo nuti agarsiisu kanan beeknu nu bakka fiddeetti deebisi jedha. Yoo maallaqa akka qabatte maallaqatti qabdus harkaa fudhatama. Yoo telefoona qabatte telefoonatti harkaa fudhatama. Yookaan immoo mana hidhaa nama geessanii 5,000 diinaaraasi 6,000 kafalii bayi namaan jedhan. Kan kafalee hin dandeenye mana hidhaa zaawiyaa jedhamu keessatti ijoollee meeqa beelaafii deemu dhukkuba TV'dhaan. Gargaarsi biraan yookaan malli biraan arganne jechuudha. Oomu tokkoyyuu wanni nuti argannu hin jirru. As keessatti hoo dandeenyee waan wayii waan dalagannu argannu akka kennan. Ijoolleen dhiiraas immoo tumanii hojjechiisaa oolaniiti tumanii waan jarri qaban irraa fudhatanii. Yookaan nuti argannee yoo dalaganneeti lubbuu keenya jiraachisaa jirra malee jecha wanti qaama mootummaatiin yookaan immoo qaama mirgi dhala namaatiif falmatu wanti nu gargaaraa jiru.